Kanaafi haga namni xiqqoo keessa heddummaatutti nagaa wal gaafachaa sirra akka dhufne walitti himaa akkasiin deemna. Mee sirra nu daawwachaa jirtanii yookaan ammoo sirra dhuftanii ka jedhu odeeffannoo yoo nu biraan geettanii allee nagaa isin gaafadhee maqaa keessan isin yaama. Sirra nu daawwachaa jirtanii yookaan sirra dhuftanii har'a sagantaan kiyya kun akkamii haga jalqabne daqiiqaa meeqa yookaan sa'aatii meeqa akka ta'e hin agarsiisu karaa feesbuukiitiin notification hin jiru. Kanaafuu nam sadii qofattu seenee lakkoofsi nama daawwatu yoo notification hin jiru san qoqqoodanii dabalaa dhufaa. Ispoonseroota illee qabna sagantaa har'aa kanaa fi ispoonserii lama isin biraan gayuu deeman warra sagantaa kan ispoonser godhanii gabaabduudha. Beeksisa gabaabdu warra sagantaa kanatti fayyadamanii sagantaa jajjabeessuu barbaadanii achumaan dhaamsisanillee hordoftoota qophii kanaatiin gayachuu barbaadan jechuudha. Kanaafi odoo gara ispoonseriin deemne durattu daqiiqaa muraasa fi yookaan ammoo daqiiqaa haga tokkoo fi nagaa wal gaafanne sirra akka dhufnee yookaan dhuftanii sagantaa kan daawwachaa jirtanii beekna. Hagas namni 100 olii dabalaa deemu jechuudha. Sirra daawwachaa jirtanii yookaan sirra dhuftanii ka jedhu sagaleen akka malee bareedina fakkaata. Gammaan tana namni sagalee jedhu hin jiru. Sirra dhuftanii daawwachaa jirtanii. Sirra dhuftanii nu daawwachaa jirtanii yookaan sirra nu hordofaa jirtan. B. Rufo, East Coast, Pennsylvania irra daawwachaa jirta. Muktaar Adam, Ameerikaa irra daawwachaa jirta. Bareedduun Kanaadaa irra daawwachaa jirta. Naa'ol Tolera, Nageellee Arsii irra daawwachaa jira. Iftuu Ahmed Israk daawwattiin dubbanne. Abdul Qaadir, Saudi Arabiyaa irra daawwachaa jira. Kamal Khadir, Qatar irra daawwachaa jira. Bayyaan Ahmed, Saudi Arabiyaa irra daawwachaa jira. Saudi Arabiyaa, Germany, Tiyyaa Hirkoo. Samira Abdullahi, Kanaadaa irraa. Yooyyaa Babaaroo from Frankfurt, Germany, Jaate natti himte Frankfurt. Edama afaan Jarmaniitti dubbifama. Frankfurt. Muktaar Adam, akkam nagaa Siyaatil irra jiranii, Saudi Arabiyaa irra jiranii, tokkini hin beek. Georgia irra, Kuwait irra, Canada irra, Northern California, Sweden irra, Oromia, Calgary, Missouri, Sweden, Seattle. Bakka hedduu namni daawwachaa jira. Hedduu galatoomaa Afrikaa kibbaa, Qatar. Bakka hedduu jirtan. Galatoomaa qoqooda hagamma namni daawwachaa jiru. Akka malee xiqqaa waan taateef adeemsanii oduu jalqabne lakkoofsi nama hin dabalaa jenne abdannaa amma gara odeeffannoo keenyatti dabruu deemna. Odeeffannoon durattuu waan akka lama haa beeksisuuti. Sagantaa keenya foormalii jalqabuu deemna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo dhiyoo irraa warreen daawwachaa jirtan yooyyaa harka fuunee fuula jirtan cufattu anaa dhufu isiniin jecha guyyaan har'aa kunini kibxata bitootessa 7 barree 2023 magaalaa guddittii kutaa bulchiinsa Minnesota kataate St. Paul irraa odeeffannoo guyyaa har'aan tanaa qabannee isin biraan ga'uu fi argamne jirra. Warri sagantaa kan daawwachaa jirtan namni biraa akka daawwatu yoo barbaadan qoqooduun faffacaasuun waliin gayuun nu bira dhaabbadha isiniin jenna. Karaa feesbuukiitii yoo daawwachaa jirtanii laayik godhaa akkasumallee faalaw godhaa jechuu sagantaa kana yaada qabatanillee yaada keessan jalattuu barreessa. Warri karaa yuutuubiitiin daawwachaa jirtanii sagantaa kanallee jaaladha laayik godhaa qoqooda sheer godhaa yaada keessan jalattuu barreessa comment godhaa yoo maamila hin taane maamila godhadha sun jechuun afaan ingilishtiinis subscribe jedhama yookaan ammoo maatii taayaa jechuudha. Kan gootanii jedhan sagantaan kun akka guddatuuf akka inni babal'atu nu gargaaruu dandeettani. Kan eegi jenneen dubatti odeeffannoo guyyaa har'aan tanaa qopheeffanne isin biraan gahuu deemna. Tigraahii dhaqna, naannoo Amaaraa dhaqna, Oromiyaa dhaqna, naannoo Somaalii dhaqna, Eertira dhaqna, achiin dubattuu Jiniivaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waajjirisaa biyya Switzerland dhaqna. Bakka hedduun geessu odeeffannoon guyyaa har'aan tanaa Uganda hunda deemna itti dhiyaadha isiniin jenna. Oduun jalqaba kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraahii deemna. Yuunivarsiitiin Aksum yuunivarsiitota afran naannoo Tigraahiitti argaman keessaa tokko. Yuunivarsiitiin kunni barnoota yookaan adeemsa baruu fi barsiisutti hin deebine yookaan deebii hin dandeenye jedhee dubbatee jira. Sababni isaa waraana Itoophiyaa kaabaa keessatti waggaa 2 geggeeffameen yuunivarsiitiin Aksum qabeenya biliyoonii 15 shallagamutti irraa manca'e.
Yuunivarsiitiin akka herrega Awurooppaa bara 2014 hundeeffame kun waraanaan durattu konkolaataa 60 qabaa ture. Ammaan tan konkolaataan 59 waan caccabeef, hatameef yookaan gubateef yookaan saamameef yookaan achi buuteen isaa waan hin beekamneef konkolaataa tokko qofa qaba. Laaboraatooriin yuunivarsiitii kompiitaroonni galmeen barattootaa fi barsiisota teessoon minjaalii hundinuu guutumaa guututtu barbadaa'ee jira jechuudhaani pirezidaantiin yuunivarsiitii kana Profeesar Gabrayyesus Birhaanee Itoophiyaan insaayidariitti himanii jirani. Yuunivarsiitichi baruu fi barsiisuu adeemsi isaa jalqabuu fi karoorfatullee sababa hanqina yuunivarsiitii qunnamee fi barbadaa'insa waraanaatiin wal qabateen barsiisuu yookaan adeemsi baruuf barsiisuu hin deebine yuunivarsiitii kan qofa miti yuunivarsiitiileen sadan gadafanii kan naannoo Tigraay keessa jiranillee haaduma wal fakkaataa keessa jiran jechuudhaani maddeen adda addaa addeessaa turani. Barbadaa'insa yuunivarsiitii caasalee misoomaa faabrikoota adda addaa irratti dhaqqabee fi adda durummaanii kan maqaan isaa dhahamee itti gaafatamu waraana Eertiraatii fi faannoo fi milishoota naannoo Amaaraa irra dhufan jedhamee akkasittuu gabaafamaa jira. Oduu gara biraatiin ammoo dhaabbanni gargaarsa mootummoota gamtooman UNICEF gargaarsa Itoophiyaa kibbaa ka hongee fi beelan yeroo ammaan tana dararamu xayyaaranii dhaqqabsuu jalqabee jira. Akka odeeffannoon UNICEF irraa kennamte addeessaa jirtutti yeroo ammaan tana Itoophiyaa kibbaa keessatti rakkoon guddaan uummata qunnamee jira sababii rooba waggaa 5 oli wal faana hin roobne fi gogiinsa waggaa 70 keessatti ta'ee hin beekne naannoon kunini hubamee waan jiruu fi gargaarsa hatattamaa lubbuu dandamachuu keessattuu ka daa'imaan barbaachisu dhaqqabsuu fi geejjibaanii rakkisa waan taatee fi xayyaaranii gargaarsa kana geggeessaa akka jirutti dubbatama. Xayyaarii gargaarsa kan geggeessaa jiru xayyaara biyya Norweejiyaanii akka tahe imala jalqaba midhaan toonii 10 baachuudhaanii xayyaarii biyya Norwee Boeing Max 737 ka jedhamu balalii isaa gara Itoophiyaatti geggeessaa jira jechuudhaanii gabaafamee jira. Kanaan walitti qabatanii ulleen isinitti himnu gargaarsi godina Booranaa uummata gogiinsaan miidhamee fi godhamaa jiru haala gaariin cimee geggeeffamaa jira biyya keessa fi biyya alattillee. Garuu gabaasii UNICEF kunini sagantaan ammaan tana midhaan nyaataa geggeessameef kunini godina Booranaa moo godina biraatiif kan geggeeffame ta'uun hin beekamu. Mata duree oduu ta'ee kan ammaan tana himamaa jiru godina Booranaa taatullee naannoo Somaalii godina Daawwaa kan Mooyyalee jechuun qarqarattuu argamtu keessatti uummanni 700 beela hamaan saaxilame jechuudhaani bulchaan godina kanaa Addis Standarditu gabaasee jira. Akka gabaasisattu uummanni 700 oli gargaarsa hatattamaa barbaada. Naannolee godinaalee naannoo Somaalii keessa godina akka malee miidhamu kanallee ta'ullee mootummaa naannoo Somaaliitii fi mootummaa federaalii bira xiyyeeffannaan arganne namaaf isaan nurra dhumachaa jiran jechuudhaani dhaabbanni kunini mootummaan godina kana mootummaa naannoo Oromiyaatiif mootummaa naannoo Somaaliitii fi mootummaa federaalii lachuu himatee jira. Gargaarsa nu dhaqqaba gargaarsa daddafaa nu biraan baasa jechaani jiranii. Gargaarsa godina Booranaatii kennamaa jiru walitti qabatee odeeffannoo bal'oo yeroo biraa itti deebine isin biraan geenna. Warri maallaqa guuraa jirullee haala isaan maallaqa kana uummata biraan dhaqqabsaa jiranii uummati gargaaramaa jiru maal akka fakkaatullee kan isin biraan geennu ta'a. Amma gara oduu biraattuu dabarraa jechuudha. Falmii guddoo kan kaaste magaalii Shaggarii tarkaanfiisii ka manneen seera ala diiguu cimsitee akka itti fuftu gabaafamee jira. Bulchaan godina kana akka jedhutti manni seera ala jaaramee ni diigamaa jedhe jira. Odollii manneen seera alatti jaaramanii kasaba yookaan gosa tokko irratti xiyyeeffate jedhamee dubbatamellee dhaara yookaan kijjiba jedhe jira. Wanti gosa kana hin jiru. Manneen kana diiguu dhiisu jechuun seera dhaba jajjabeessu jechuudhaani dubbatee jira. Kanaafuu tarkaanfiin manneen jireenyaa seera alaa kana ka diiguu itti fufaa jedhe jira.
Oduu biraatiin ammoo koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa biyya Siwiizerlaand magaalaa Jiniivaa keessatti dhimma waraanaa Itoophiyaa kaabatiin walitti qabatee marii geggeessaa jiru itti fufee jira. Marii kan irrattu dhimmi kahee tokkinii waraana Itoophiyaa kaabaa keessattuu geggeeffame qormaatii akka geggeeffame warri waan kana hojjate itti gaafatamummaa akka fudhatan ture mootummaan Itoophiyaa wanni kun akka dhaabbatu gaafachaa ture. Mootummaan Itoophiyaa karaa gamtaa Afrikaatiin murtee ministeera Haajaalaa Dammaqa Mokonniitiin dhiyeessan akkasumas barruu walgahii kan irratti raabsan qormaanni kunii hin barbaachisu araarii waan bu'ee fi koomishinii waan kan qorachuuf dhaabbate haa bittinnaahu jedhe ture haa ta'uuti malee wanni kun fudhatama dhabee jira biyyoota dhihaa irraa falmii dhiyaatan keessattuu Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaatii fi dhaabbilee mirgoota ilmaan namaatiif falman kan akka Amnesty International fi Human Rights Watch irraa mormiin dhiyaate. Koomishiniin kun har'a eebsa mootummaa Abiy Ahmediitii fi mootummaa Eertiraatii fi sodaa guddaa ta'uu uumee jira. Akka koomishiniin kun jedhetti qormaatii geggeeffamu hin dhaabbatu. Waraanni Eertiraa Tigraahii keessa bayaa hin jiru. Yoo bayaa jiraatillee adeemsi inni ittiin bayaa jiru akka malee tirata yookaan suuta jedhanii bayaa jiranii saffisa hawaasa addunyaa barbaaduun hin baane jedhee dubbatee jira. Sun qofa odoo hin taane haalii qabiyyee mirgoota ilmaan namaa kan Eertiraa keessa koomishinii kana akka malee akka yaaddessuttu dubbatamaa jira. Koomishiniin kun murtoo kana murteesse jennaan mootummaa Abiy Ahmediitii fi Eertiraa jidduuttu hariiroo inni jiru akka malee rakkisa tahuu deemuu danda'a. Abiy Ahmed illeen murtii koomishinii kana fudhatu malee karaa biraa akka hin qabne dubbatama. Maaliif jennaan dhaabbileen gargaarsaa fi liqii addunyaa kan baankii addunyaatti fi akkasumas dhaabbanni akka maallaqa addunyaa Itoophiyaan waan kana fudhattu malee liqii jedhamu akka hin kennine gargaarsa jedhamu akka hin kenname wanni ammaan tan kennamu gargaarsa xixiqqaa gargaarsa misoomaatii fi namooma qofa akka ta'etu dubbatama jira. Itoophiyaan liqii kaffalamuu qabu biiliyoonii 29 irra jira. Liqii kana kaffaluuf fi sharafa biyya dhabde yeroo ammaan tana rakkachaa akka jirtu dubbatama. Liqii kan yeroon itti kaffalamnaa dheeressa jettee biyya Chaayinaatii fi Firaansii waliin mariin Itoophiyaan gootee bu'aa akka hin finne raadiyoon waazeemaa gabaasee jira. Kunin Abiy Ahmed irrattu dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a. Yeroo ammaan tana Itoophiyaan hanqina sharafa biyya alaa qabdii jedhamee dubbatama jira. Hanqinni sharafa biyya alaa qabdu kana furuu fi akkasumas investeroota fi investimentii waraana walitti qabate Itoophiyaa irraa baqate fiduu fi Abiy Ahmedii biyyoota jiddu galeessa bahaa daawwachaa akka jiru gabaasni turre kalee Qatar ture. Oduu biraatiin ammoo Abiy Ahmedii ji'a dhuftu keessa biyya Paakistaan daawwachuu akka deemu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonninii dubbatee jira. Dammaqee Mokonninii kana ka dubbatee jida abbootii qabeenyatii fi investeroota biyya Paakistaan irra dhufaniin eegii wal arganiin dubattu akka tahe ka gabaafame. Investeroota fi abbootiin qabeenya Paakistaan irra dhufan kun Itoophiyaan akka balbala Afrikaatti baayanii akka laalanii fi himalli muummichi ministeera Itoophiyaa gara biyya isaanii godhu hariiroo biyyoota lamaanii ka jabeessu ta'uutti dubbatamee jira. Abiy Ahmed yoo Paakistaan deeme hariiroo Itoophiyaatii fi Paakistaan keessatti muummee ministeera yookaan mataa mootummaa Itoophiyaa ka jalqaba Paakistaan deeme ta'uusattu gabaafamaa jira. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii baasaa jirru akkuma itti fufettuu jira. Odeeffannoo hedduu qabna. Warreen daawwachuuf dhuftanii sagantaan kun akka nama biraatiin bahu yoo barbaaddanii qoqoodaa faffacaasaa waliin gahaa lakkoofsi namni daawwatu gammaan tana 200 gadi karaa cufaanuu ka jiru. Kanaafuu qoqooduun akka isin irraa eeggamu asumaan isiniif ibsuu barbaada. Sagantaan haqaa ce'umsaa ka jedhu rakkoolee siyaasaa fi hawaasummaa fi mirgoota ilmaan namaa ka Itoophiyaa keessa jiru furuu fi akkasumas kallattii waloo biyya sunii fi laf kaa'uu fi karoorfamee hojii irra oolchuu fi waggoota muraasa fudhachuu akka danda'u ministeerri haqaa Itoophiyaa Dr. Gedeon Ximootiyoos dubbatee jira. Dr. Gedeon Ximootiyoos akka jedhutti yeroo ammaan tana sagantaan marii fi araara biyyaalessaatiin walitti kan qabatee sagantaan haqaa ce'umsaa kun gaggeeffamuu fi mariin magaalota Itoophiyaa adda addaa keessattuu akka gaggeeffamutti dubbatamaa jira.
Marii sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamu kanaan walitti qabatanii paartileen Itoophiyaa falmitoota biyya san keessa jiranilleen gurmaawaa akka jiranii fi marii biyyaalessa kana fakkuuf qopheessaa jiranii odeeffannoon adda addaa gabaasaa jirti. Bu'uuruma kanaadhaan falmitoota kan walitti qabu gamtaan falmitoota yookaan ammoo kookesii falmitoota akka jedhamutti paartileen afurii dabalamuun gabaafamee jira. Paartileen afuran dabalaman kunin ka jalqaba paartii dimokiraatawaa walaayitaa akka tahe ka lammaffaa paartii agoo ka sadaffaa ammoo paartii gadaa bilisummaa ka afuraffaa paartii federaalistii sidaamaa akka tahetu dubbatamaa jira. Paartileen kunin hundeessitoota paartii kookesii falmitoota ka ABO fi KFO'n keessa jiruttu dabalaman jechuudha. Oduun keenya akkuma itti fufettuu jira. Itiyoophiyaan yeroo ammaan tana sagantaan isin qabdu keessa tokkini elektirikii waliin gayuudha. Biyya guutuu keessatti uummata baadiyyaati fi dhiyeessii elektirikii saffisaan dhaqqabsuudha. Kanaaf yeroo ammaan tana hidhaan guddichi laga Abbayyaa irratti ijaaramaa jirullee mata duree guddaa ta'aa jira. Haa ta'uuti malee Itiyoophiyaan adeemsa elektirikii guutuu biyyaa waliin gayuu elektirikii baadiyyaa dhaqqabsuu yoo akkame xiqqaate yeroo gabaabduu keessatti ta'uu hin deemu waggaa 20 oli fudhata jedhamee jira. Sababni kana Itoophiyaan elektirikii biyya guutuu waliin gayuu fi doolaarii biliyoonii 2 fi miliyoonii 76 yoo barbaachisu yeroo ammaan tana dhaabbanni waan kana geggeessu Corporation Elektirikii Itoophiyaa maallaqni inni harka qabu walakka biliyoonii 2 fi miliyoonii 76 gad akka tahe dubbatamaa jira. Sababa kanarraa kan ka'e elektirikii waliin gayuun waggaa 20 ol fudhata jechuudha. Kan mootummaan waggoota muraasa keessatti hin godhaa jedhu hanqina sharafa biyya alaatiin walitti qabatee wanni kun duratti deemuu hin dandeenye jechuudha. Kan eegii jenneen dubattu ammaan tana sagantaan keenya kun jechuun ispoonsarii dabarsine oduu biraatii fi gara gabaasa biraa hedduu qabna. Sagantaa keenya kaardhaa kana ispoonsarii kan nu godhe keessa tokkini International Oromo Healthcare Professional Association yookaan ammoo dhaabbata yookaan waldaa qorannoo ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaati. Tallaalli COVID-19 ammaan tanallee ni barbaachisi. COVID haasawutu xiqqaatee malee dhibeen kunni haa xiqqaatu malee ammallee hin jira. Sodaa waan taateef tallaalli fudhadha jedhame dhaamsa kana daqiiqaa tokko gadi. Hayya akkam nagaa fayyuma maqaan kee Tirafan Ibrahim IHOPA International Health Professional Association fi as Access Family Clinic irraa isinii dabarsaa jirra. Dhaamsi gabaabduun har'a isiniif qabnu waanuma COVID ilaalchiseeti. Waa'ee COVID haasaa dhaabachisne turre amma garuu dhibeen kun hedduu gabbu'aan jira. Ta'ullee still nu biraa hin banne nuun dhiisne namni dhibe kanaan dhibamee hospitaala still seenuma jira. Wanni namni irraa hin hubanne maali niwusii irra hin jirtu. Wanni gosi gabaaban tokko kan warra qabnu talaallii COVID namni kanaan dura fudhatin akka fudhatan. Ka fudhatanii ammoo buustara fudhatin yookaan humneessituun fudhatin akka fudhatan. Humneessituun amma isa haaraatti baay'ee bivalent booster jedhanii warri Pfizer illeen Moderna illeen midhaasanii jiranii ijoolleen umriin isaanii 6 ol ta'e hundinuu fudhachuu danda'anii namni buustara fudhatin fudhadhaa jennaa galatooma. Warri tallaalli COVID-19 hin fudhanne akka fudhatanii asumaan isinii dhaamuu barbaanna. Dhukkuba COVID kana haasawatu xiqqaate malee hagammaan tana hin jira namni dhukkubaa jira. Kanaafuu tallaalli fudhadhaa kan isiniin jedhu dhaamsa kan isinii dabarse International Oromo Healthcare Professional Association hedduu galateeffannaa. Beeksisa tokko ka bira qabna. Beeksisa saniin dubattu gara odeeffannoo kenna ka itti aanutti isin geessina. Yoo isin agartan taate torbaan kana waan gosa kana tokko tokko feesbuukii gubbaattuu qoqqoodaa jira. Dhaabbanni kun jechuun ispoonsarii kenna ka gulantaa tokkoffaati. Waan achitti beeksisaa jirruuf Tiimuu jedhama. Appsiidha. Appsiin kun akka Amaazoniiti. Amaazonii Chaayinaati. Haarawaa dhiyoo kan hundeeffame Super Bowl irratti beeksisa arguu dandeettanii. Tiimuun kunini Ameerikaa keessatti waan ammaan tan dhaabbatee jiruu fi uf beeksisaa jira. Kanaafuu waan hedduu bilisaan kennaa jira. Nama gariitii doolaarii 100, doolaarii 200, nama gariitii meeshaa adda addaa, meeshaa manaa, kaawuyyaa, waan jechuun nyaata ittiin godhatanii, waan mana ittiin qulqulleeffatanii, waan konkolaataa, waan bareedinaa, waan faayaa, huccuu waan adda addaa qaba. Gatiin isaa akka maal daakisa Amazon haarawaa jedhamee jira. Namni waan kan daawunlood gootanii qoqqooddanii badhaafamuu dandeettanii. Tiimuun jechuun miidiyaa keenya wajjin
sponsora hojjeta linkii isaa isinii qoodee jira. Kanaafuu tiimuu yoo daawunlood godhatanii irraa fayyadamuu dandeettanii jechuu barbaada. Facebook gubbaatti jira linkiin isaa oduu kanallee jalattu isiniif maxxansa. Badhaasii kunini waan adda addaa ta'anii meeshaa hedduu haga ammaan tana tiimuu irraa karaa sponsorii waan taateef kaameraa miidiyaa kanallee hundaayyuu argadda jira. Kaameraa birrii 200 akkasumatti bilisaan namaa kennanii waan gosaatidha. Wanni maashinii bunaa waan gosa maashinii buna ittiin danfifatanii waan akka air fryer meeshaa mana hedduutu bilisaan kennama. Daawunlood godhattee nama jechuun jahaa fi refer gootee akka daawunlood godhatan gootee jennaan waan barbaadde 2-3 argatta jechuudha. Badhaasaatti argattu daangaa hin qabu. Hagaatiin qooduu dandeessu hagaatiin wanni godhu dandeessu cufattu jira. Linkii isaa as jalattu isinii maxxansuu deema. Warri jechuun linkii kakka yeroo adda addaatu jijjiira. Linkii kakkan yeroo adda addaatu jijjiira waan taateef achi jala eegi deemtanii argachuu dandeettanii. Feesbuukii gubbaatti deemtanii tiimuun maalidha? Badhaasa akkamiin namaa kenna? Badhaasisa maali ka jedhu wanni godhuu dandeettan jechuudha. Linkiin isaa kunini akka sirriitti daawunlood waan ta'etti hin fakkaatu. Feesbuukii gubbaa jira akka cufaafu. Feesbuukii gubbaa jira. Mee as karaa Feesbuukii kiyya kanarra maaltu jira? Karaa kanaan jira. Okay. Feesbuukii gubbaatti irra deebi'ee wanni godha. Irra deebi'ee share godha. Akka isin agartanii fi okay. Feesbuukii gubbaa jira. Sponsorii sagantaa keenyatti. Kan eegi jenneen dubattu amma gara oduu kennattu deemna. Daqiiqaa hagam dubbachuu jalqabne. Sa'aatii hagam dubbanne daqiiqaa hagam dubbanne. Yaa daqiiqaa 21 dubbannee jirra. Oduu daqiiqaa 5 keessattuu keessa baanee achiin dubattu daqiiqaa 15 ka biraa yaada isin biraan gahuu deema. Ka jalqaba oduun isin biraan gahuu deemu lammiileen Yugaandaa 100 ol ta'anii gara Itoophiyaatti dhufanii maqaa kiristaanummaa babal'isuutiin baduu dhabamuu isaanii gabaafamaa ture. Ammaan tana miidiyaaleen Yugaandaatii fi mootummaan Itoophiyaa dhifa mootummaa Yugaandaa waan sun qorachaa ture. Akka odeeffannoo maddii oduu biyya Turkii Anadooluun gabaasettu lammiileen 100 olii kan maqaa kiristaanummaa yookaan wangalaa babal'isuutiin gara Itoophiyaatti dhufan Yugaandaa bahaa irraa baqatanii sababii isaa Yugaandaa bahaa keessattuu qiyaaman yookaan ammoo mitsaatiin guyyaan dhuma doomsday waan dhiyaatee fi Itoophiyaa biyya eebbattuu akka baqatanitti gabaasamee jira. Warri 100 kun qabeenyi isaanii horii isaanii gurguranii maatii isaanii bittinneessanii odoo nam gariitti himamanii qiyaama dhaabbachuu deema yookaan addunyaan dhumachuu deemtii jedhanii gara Itoophiyaatti baqatanii jedhamee gabaafamee jira. Yugaandaa keessatti baqii gosa kanaatii fi yookaan qiyaaman durattu namni bataskaana fa'aa yookaan bakkeen waldaa amantii keessatti walitti qabee of ijjeessuun yookaan ammoo wadhuganii du'uun waan baratame baqii ammaan tana gara Itoophiyaallee godhame aadaa gosunii agarsiisu jedhamee dubbatamaa jira. Qiyaama baqatanii gara Itoophiyaa dhufanii warri qiyaama baqatee Itoophiyaa dhufe kana mootummaan Ugaandaa achi buute isaanii hin beeku barbaadaa jira jedhamee gabaafamaa jira. Oduu biraatiin ammoo naannoo Oromiyaatti godinaaleen hundeeffaman godini Oromiyaa bahaatii fi magaalonni hundeeffaman murtiin itti fufaa jedhee jira. Mootummaan Shimallis Abdiisaa tarkaanfii seeraa kabachiisuullee fudhadhaa akkasii jettu jedhee dubbatee jira. Odeeffannoon karaa kanaan jirtu maaltu jira? Godina Gujii lachuu godina Gujii bahaatii fi Gujii dhihaa keessatti har'a kaasee mariin dhiifama mormiin uummata yaamamee jira. Aktivistoota Gujiitiin sunittu deemaa jira. Mariin malee humna rakkoon hin fudhattullee dhaamsi jiranillee dabarsanii jiranii uummati karaa nagaatiin mormis akka dhageessisullee dhaamsi darbee jira. Haala gosuniitiin deema. Haga ammaan tana marii godina kan keessatti godina Gujiitii fi godina Gujii bahaatiif dhiyaa keessattu nam sadii mootummaan akka ijjeesee gabaasne turre odeeffannoon garii lakkoofsi nama san caalaa jechaa jiran. Kanaan walitti qabatee godina Boorana Bahaa jedhamu haaraa hundeeffamee fi hoggansi muudamni kennamee jira.
godina Booranaafillee hoggansi muudamni kennamee jira. Karaa mootummaa irra deemtanii arguu dandeettanii mootummaan murtiisa irra duubattuu hin deebi'u jechuudha. Akkas jechuun wanni agarsiisu. Akka hundaafuu murtiin murtoofte kun inni komii gurguddaa kaastee jirti. Uummata Baalillee biratti, uummata Gujiillee birattu odoo rakkoon kun inni kan caalin hammaanne mootummaan murtii amma dhaqqabde kana mariin uummata mari'achiisee, uummata waliin mari'atee, uummatii kulleen ammoo aadaa qabanii, uummanni kulleen gadaa qaba, seera qaba, waliin mari'atanii rakkoon gosaaf gosa akka hin taane odoo godhanii furmaata dhaawanii yookaan furmaata barbaadatanii akka malee dansa tahuu deemaa jedhee asumaan yaada kiyya kan dhiyeessa. Kan eegi jenneen dubattu amma immoo gara odeeffannoo guyyaa har'aan tanattu dabarra. Odeeffannoo guyyaa har'aan tana jechuun xiinxala guyyaa har'aan tanattu dabarra. Xiinxalli guyyaa har'aan tana waa lama irrattu xiyyeeffata. Ka jalqaba inni karatu xiyyeeffatu caffeen yookaan manni marii naannoo Amaaraa walgahii bori geggeessaa jira. Walgahiin bori geggeessaa jiru kan naannoo Amaaraa kun guddoo eeggamaa jira. Sun irra dubbachuu deemna. Oolmaya mana murtii kabataskaana falmii dhiyaate jechuun yoo barbaaddanii Haile Mikaa'el Taaddasee Facebook isa ilaalaa bori irra dubbanna. Bori bal'ina irra dubbanna waan amantiisan. Kanaaf hammata hin dhiyeessine. Caffeen naannoo Amaaraa walgahii hatattamaa geggeessuu deema. Bor walgahii hatattamaa kan keessattuu dhimmi gurguddaan ka'uu deema. Muudamnillee kennamuu deema jedhamee dubbatamaa jira. Amaarii yeroo ammaan tana biyya keessattuu biyya alattuu tokkummaa Amaaraa jechuudhani gara tokkummaatti dhufanii mootummaa Abiy Ahmedii kan isaan taranya zaranya ittiin jedhani fonqolchina yookaan ofirraa kaasnee mootummaa Itoophiyaa dhuunfannaa jedhanii karaa amantiitiin karaa miidiyaatiin olola guddaa fi sochii guddaa kaasuu fi carraaqaa jiran. Mariin borii kun maalirratti xiyyeeffata? Kan naannoo Amaaraa. Mariin borii kunini tokkini mata dureen guddaan tokkini waldhaba biltsiginnoota lamaan jidduutu jiran. Biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Oromiyaa jidduu jiru. Dorgommii aangoo hajannuuti. Dorgommii bu'aa fi godhamu irratti olaantummaa qabachuu fi akka mariin cimaan geggeeffamuu dubbatamaa jira. Kanaan walittuu qabatee biltsiginnaa keessatti warra Oromootu aangoo dhuunfatee jira. Taranyummaattuu jira. Zaranyummaattuu jira. Finfinnee dhuunfatanii jiranii. Finfinnee irratti Amaaraa seensisuu dhowwanii magaalaa Shaggarii keessatti manneen Amaaraatii fi sabaaf sablammii qofa filatanii diiganii Amaarii sabaaf sablammii wajjin akka gamtaa hin dhaabbanne godhanii Tigraahii wajjin araarii tokkolleen hin buune wanni godhame daba siyaasatti nurrattu ta'e shira siyaasattu ta'e conspiracytu ta'e conspiracy yookaan daba hojjechuudhaan Tigree fi Oromoon gubbaa fi gadi waraannutti banuun Amaaraa jidduutti hacuucuuf yookaan sandwich godhuu fi nurrattu shira godhanii shira kanaan walittu qabate Walqaayit Tsegede raayyaa Tigraahiif deebisuu deemanii waraan nurrattu banuu deemanii Isayyaas Afeworqii kan nu gargaaru dhaanii baasuu deemanii Oromoon karaa gadiitiin ammoo haqsunittu Finfinnee fudhata Benishaangul keessattuu babal'ata Shawaa kaabaa fudhata jechuuni wal mari'achuu akka deeman. Amaarii kan akkamiin irra ana ka jedhu. Tokkummaa Amaaraa jabeessu. Tokkummaa hoggansa Amaaraa jajjabeessinaa. Tokkummaa ilitoota Amaaraa jajjabeessina. Nu tokkoomne sadarkaa lammaffaatti uummata Amaaraa tokkummaan kaasna. Tokkoomne uummata Amaaraa tokkummaan uf duuba hiriirsina. Uummata Amaaraa tokkummaan eeguuf duuba hiriirsinu maal ta'uu qaba? Jalqaba hoggansi naannoo Amaaraa keessatti walitti dhufnee wal haasa'uu qabna. Warra Amaaraa ka akka mootummaa jiru, ka mootummaa keessa jiru, ka mootummaa keessa dhiibame bahe walitti dhufnee araarsinee hafuura tokkummaatiin, hafuura gamtaatiin waliin dhaabbannaa ka jedhu. Achiin duubattu falmitoota Amaaraa waliin hojjannaa isaalleen yaada tokko akka qabatanii waliin hojjanna. Falmitoota Amaaraa hoggansi naannoo Amaaraa
goonee achiin dubattu biltsiginnaa keessatti tokkummaan falmi finne biltsiginnaa sabaa fi sablammii ufittuu qabnee biltsiginnaa Oromiyaa mo'annaadha. Formulaan isaa kana. Haga sunittu ammoo wanni nu godhu deemnu ummata Amaaraa gamtoossuuf olola miidiyaa ka jalqabne duula karaa amantiitiin jalqabne Oromoo irratti cimsine geggeessinedha. Qaama jechuun Amaarii aangootti hin dhufuudha. Kortuu aangoo tokko amantii, lama olola miidiyaa maqa balleessidha. Maqa balleessin biyya keessa burjaajii uumuu fi oppiidiyoo konfidensii dhowwuu fi ofitti amanamummaa oppiidiyoo dhowwuu fi sadarkaa biyya lattu deeggarsa dippiloomaasii Amaarii marartee akka argatu Amaara kubatanii Amaarii dhumachaa jira jedhanii Amaarii aangoo deebi'ee malee Itoophiyaan nagaa hin horattu waan jedhu akka hawaasii addunyaa beekuu qabu karaa miidiyaatiin barsiisudha. Dhageettanii istirateejii warra kana tokkummaa walii uumuu Amaaraa hoggansa Amaaraa tokkummaa uumuu falmitoota waliillee jechuudha. Keessallee achiin dubatti uummata hiriirsuuf duuba uummata kakaasu akka Oromoon bara 2018 duraan waan godhan godhuudha. Oppiidoo keessa ta'anii oppiidoon jechuun hadii keessatti akka jeeqisan warrilleen biltsiginnaa keessa ta'anii biltsiginnaa jeequ uummata kakaasu uummata akka qabsaa'u godhu sabaaf sablammii wajjin gamtaa uumu biyya alaarraa immoo Eertiraa irra deeggarsa argachuu. Eertiraa waliin tokko ta'anii Amaaraa dandamannaa waan jedhutu jira. Kana godhuu fi karoorii jiru adeemsi jiru kana godhuu fi ka jalqaba marii bor geggeeffamu kana. Mariin bor geggeeffamtu maal godhu deema? Mariin bor geggeeffamtu wantoota ana maqadha kan irrattu mari'atame kallattiin waloo laf kaayama. Kallattiin irratti walii galame laf kaa'amuu deema. Borni dhageenya. Wanni Amaaraa dhoksaa hin qabdu maal jennaan? Ijoollee Oromoo kan hubeennu keessa jira, agoottu jira, qimaantittu jira ni baasanii warrilleen iccite eeggachuu hin danda'u. Yuutuubii warraati bor gadhiisan. Yuutuubiilee warra cuftu qabattee gabbaati. Amaarii iccite hin qabu maal jennaan waan hedduu keessa jira. Warri olola waan taateef wanni isaanii qulla wanni tokkolleen kan dhokatu hin jiru. Bor gabbaa'e waan taateef warri waan badii warrallee dhoksachuu hin danda'ani. Maal jennaan yuutuubarii fi feesbuukeroonni maallaqa ittiin barbaadan waan taateef iccite homaatuun qabanii bor gabbaasan. Kallattii laf kaayanii bor muudamiinsi gurguddaan kennamuu deemaa sun keessa tokkini qorichi Abiy Ahmedii nam jedhamu tokko muudamiinsi guddaan kennameefii jira. Qorichi Abiy Ahmed namni isaan ittiin jedhanii kan muudamiinsi kennameef jedhan kunin qorichi Abiy Ahmed jedhaniin maal jennaan kanaan dura Abiy Ahmedii arrabse Abiy Ahmed aangoo irraa kaase Abiy Ahmediitiin arafaa jedha. Arafa jechuun hoomachi jechuun hin beektanii Abiy Ahmediitiin nama hoomachaa yookaan arafa jedhe nama suni. Namni sun eenyu eegii jettanii Yohaannis Bu'aa Yaalootidha. Yohaannis Bu'aa Yaaloo borittu muudamuu deemaa jechuudha. Kafiit yaaloo arafaanoo biltsiginna yaamaaraa ejjisiraanoo kanaan dur jedhe waan sanittu namni itti koflaa ture Abiy Ahmediilleen aangoo irraa buusee nam sun ariyee amma morka Abiy Ahmedii wajjin godhaa jiraniin Yohaannis Bu'aa Yaaloo kana aangoottu deebisne Yohaannis Bu'aa Yaaloo muuduu qabnaa jedhamee dubbatamaa jira. Qorichi Abiy Ahmedii ka Abiy Ahmediif deebii kennuu danda'u, ka Abiy Ahmedii diiguu danda'u, falli Amaaraa harki Yohaannis Bu'aa Yaaloo jira. Harki Yohaannis Bu'aa Yaaloo jira. Yohaannis Bu'aa Yaaloo dhufuu qabaa. Yohaannis Bu'aa Yaaloo deebi'ee muudamuu qabaa jedhamee dubbatamaa ture. Yohaannis Bu'aa Yaaloo kunin odeeffannoon naannoo Amaaraadha dhuftu maal jette? Muudamii already kennameefii jira. Bor mirkanaa'uu deema. Yohaannis Bu'aa Yaaloo. Yohaannis Bu'aa Yaaloo yaadattanii suura kan gubbaatti yuutuubii kan gubbaa irraati Yohaannis Bu'aa Yaaloo eenyu jettan kunoo kana lala. Yohaannis Bu'aa Yaaloo karaa bitaatiin ka jiru kana ka ispiikerii yookaan maayikii harka qabu kana. Itti aanee ka jiru pirezidaantii naannoo Amaaraa Yiliqaal Kaffaalatidha. Ka Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Abiy Ahmediiti. Dorgommii warkaan lamaan Abiy Ahmediitii fi Shimallis Abdiisaa warri nama qaama tokko akkum tokkotti hojjetanii kanaaf Abiy Ahmediin nu lolaa jira karaa Shimallis jedhanii duula irratti banaa turanii isinitti himee ture kanaan dura gabaasee ture. Yohaannis Bu'aa Yaaloo kun nama Yohaannis Bu'aa Yaaloo kun bori gorsa pirezidaantii ta'ee muudama. Pirezidaantii kam? Pirezidaantii naannoo Amaaraa ta'ee muudamee jira. Yohaannis Bu'aa Yaaloo mishiniin guddaan kennameefii jira. Tokkini mishiniin guddaan kennameef warra biltsiginnaa Amaaraa keessa bahe hunda biltsiginnaattu akka deebisu. Biltsiginnaa Amaaraa keessa warra bahe biltsiginnaattu deebise
gamtaa yookaan tokkummaan akka dhaabbatu godhuudhaa jedhamee dubbatamaa jira. Warri as keessa ba'e eenyufaadha? Warri biltsiginna Amaaraa keessa baafamanii yookaan ammoo dhiibaman tokko nama kan jalatamu naannoo kan keessatti Gadduu Andaargaachootidha. Pirezidaantii naannoo Amaaraa dureeti. Laaqoo Ayyaaloo fa'aa warra kan cifa akka inni deebise wanni godhu. Kabiraa ammoo Yohaannis Boayyaaloo faannoo wajjin hariiroo guddaa nam qabu jedhamee yaadama. Namni kun finxaaleeyyii Amaaraa keessa nam tokkodha. Waraana duguugga sanyii Tigraay irratti geggeeffame nama akka malee hoogganaa ture. Baduu qabaanii warri jedhee nam dubbate. Sababni inni kan dubbatee fi gara Ameerikaallee ittiin dhufaa jedhamee mootummaan Abiy Ahmed deebisee Ameerikaan akka hin barbaanne viizaa akka hin arganne dubbatame ture. Garuu inni gara Dubaay deemuuf ture Ameerikaa jedhee. Kabiraa ammoo Yohaannis Boayyaaloo maallaqii goofandimii Abbabee Beloo isaa walitti qabellee sababa inni shororkeessummaa fi yaamicha duguugga sanyii deeggaruuf irraa qabamee ture. Yohaannis Boayyaaloo kana muuduun naannoon Amaaraa tokkin Abiy Ahmedii qofaan wal dhabuu odoo hin taane warra Tigraay kaam gara araara dhufellee walillee walitti bu'iinsa hama uumuu deema. Maal jennaan namni kun akka mootummaatti viidiyoon isaa hedduutu jira yeroo bira taphachiisuu dandeenya. Duguugga sanyii uummata Tigraay irratti viidiyoon yaan bakka hedduu jirti Yohaannis Boayyaaloo. Kalammata. Yohaannis Boayyaaloo Ameerikaa walilleen walitti bu'iinsa hama uumuu deema. Maal jennaan warri koomishinii mirgoota ilmaan nama mootummoota gamtoomanii qoratu keessa namni tokkini Yohaannis Boayyaalootidha. Ageenyota shaagar Yohaannis Boayyaaloo faatidha. Gareen Yohaannis Boayyaaloo kunin muudamuun isaa paartii biltsiginna Amaaraa gara mirgattu akka inni cillaanfatu godhuu deema. Yohaannis Boayyaaloo inni finxaalessa Amaaraa warra gara mirgattu cillaanfatu Amaarii wahalikkiidha ka jedhu Amaarii jechuun nuttu nama godhee mukarra buuse sabaaf sablammiin akka kophee keewwatanii miilan deeman nuttu barsiise ka jedhu Itoophiyaa jechuun Amaaraa warri jedhee dubbatu keessa. Nu Iyesuus eegii hordofnu Profeesarii warra ka Yuunivarsiitii Gondarii san Iyesuus yookaan Iyeesoo wanni nu hordofnuuf Amaara ta'uu isaa beekna. Namni bira gowwumaan Amaara ta'uu waan barbaaduuf Iyesuus odoo hin galleefi jira. Iyesuus Amaara ta'uu beekanii. Beekanii odoo ta'uu beekanii hordofanii garuu Amaara ta'uu waan nu fedhaniif Iyesuus hiikan adoo hin galiniif dhiifama. Hiikan barnoota kiristaanummaa adoo hin galiniif Amaara hordofuuf Iyesuus hordofanii Iyesuus ammoo nu Amaara ta'uu waan beeknuuf hordofnaa jedhanii warra dubbatan jechuudha. Warra gos kanatti garaan gootu dhufe. Dubbii waan falmii gosuun keessa bahee gara qabxii irruma turuuti. Yohaannis Boayyaaloo abba faannoo warri jedhaman keessa nama tokko. Faannoo fi Abin pirezidaantii Amaaraa kan ammaan tana lubbuun hin jirre ka du'e san Dr. Ambaachoo fa wajjin ta'e warra hundeesse yookaan warra karaa laf jalaatiin gargaaru. Asaaminuu Tsiggee fa wajjin ta'e. Kanaaf hojiin guddaan tokkummaa warra Amaaraa uumuudhaan falmitootatti deebisanii warra Amaaraa kan mootummaa keessa dhiibamee bahee falmitoota isaan deebisuu qofa odoo hin taane maal godhu deeman ka bira hidhamtoota Amaaraa kan siyaasa cufaman hidhaatti gabbaasudha. Tokko Iskindir gadhiisuun jalqabamee jira. Iskindir yeroo ammaan tana lammii naannoo Amaaraati. Ijjeecha Oromiyaa keessatti Wallaggaatti gorsan wanni miti ammaan tana kabaja guddaan akka jechuun hayyuu siyaasa naannoo Amaaraatti ilaalamee kunuunsifame Iskindir Naggaa akkasitti ta'aa jira. Iskindir Naggaa akkasitti ilaalamaa jira. Kanaaf wanni inni godhu deemu tokkoffaa Iskindir Naggaa gadhiisisuun jalqabanii jiranii lammaffaa wanni ta'uu deemu warri maayidhaa jiran keessa mataa የአማራ ፋኖ yookaan faannoo Amaaraa ta'ee jedhamee kan yaadamu Zemmenee Kaasee eegsisuu deeman. Zemmenee Kaasee hiikkate yookaan hiikame faannoo 10,000 olitti manidhaa jira. Faannoo cufa gadhiisanii faannoo bifa haarawaan gurmeessin bifa seera qabeessa ta'een akka jechuun bara 2018 duratti Shimallis fa'aati qeerroo gurmeessine jedhan. Shimallis natti gurmeessee qeerroo natti gurmeessee jedhee jirani akkasitti gurmeessinaa jedhan. Qeerroo warra akka yaadanii Jawaariin fa'aatiin gurmeessine yookaan waan biraati miti Shimallisitu gurmeessee aangootti dhufe. Kanaafuu nu faannoo gurmeessine mootummaa wajjin karaa tokkoon hojjechaa karaa biraatiin kun faannoon akkasuma godhe biyya bulchuu hin dandeenye jennee faannoo sababa godhanne mootummaa kan nagaa dhowwine aangoo fi marii waliin goona yookaan ammoo aangoo irraa buusna kan jedhu jechuun kana. Argitanii jirtanii Yohaannis Boayyaaloo kan tokkummaa Amaaraa ijaaruu lammaffaa
falmitoota wajjin tokkummaan gamtaan hojjechuu paartileen amaaraa cuftinuu ibsu gosa tokko baaste abin araaramne jedhanii abiniin cufti walii taayanii abiniin wal dhabaa turte. Abiniin faffacaatee hin jirre tokkummaan ibsi baastee jirti. Abinii qofa osoo hin taane innaat paartii fi zeemallee baaldiraas illee cuftinuu ibsi baasanii cuftinuu walgahii godhanii jiran dhiyoo kanatti. Paartii falmitoota faannoo wajjin araara buusu faannoo manidhaa jirtu gadhiisanii ijaaranii humneessudha. Faannoo humneessudha. Enumaayyuu dhiyoo kana walgahii naannoo Amaaraa gubbaa waan dubbatan isinitti himee ture. Barbaacha taanaan gara Oromiyaa inni duullaa Finfinnee cabsine seennaa yoo karaan kan cufamtaati. Humnaan seennaa Bahar Daarii gubbaattu. Faannoo kanaaf gadhiisaa jiran ijaaranii. Faannoon cabsa seenuu danda'amoo cabsa seenuu hin danda'u hadhufaniitiin ilaallaa jettanii dhaadachuu dandeettan. Suni miti. Gaagamiinsa uumamu balaa uumamu rakkoo uumamu yaada malee warri nu hin danda'u warri akkas hin godhanii dhufanii Oromiyaa keessatti nam dhumatu nam ijjeefamuu gaagamiinsa rakkoo guddaa mootummaa irratti inni uumuu danda'u qof yaada malee ni danda'ammoo hin danda'anii ni tolchammoo hin tolchanii waan biraati. Sunittuu jira dhageeffadha. Faannoo zammanee kaasee hiikama gamtaatti uumama. Faannoo qofaa miti. Caasaa Amaaraa ammaan tana aangootti ittiin dhufu keessaa meeshaan Amaaritti fayyadamu tokkoon olola. Yuutuubii, Feesbuukii. Laggasa Tulluu nam naannoo Amaaraatti dhufe ministeera koominikeeshinii mootummaa federaaliitiidha. Miidiyaan Amaaraa harka nu bahee jira. Miidiyaan Amaaraa waraan nutti banee jira. Harka nu bahee waraan nutti banee jira jedhee dubbatee jira. Harka nu bahee jedhee ibsi baasee jira. Waraan nutti banee jira. Harka nu bahee. Miidiyaan kun ammoo miidiyaalee biyya alaa jiranii kan akka Itiyoo 360 fa'aa miidiyoon biyyi keessa jiru yuutuuberoota Amaaraa 1,000 isaat fa'aa ta'anii waliin hojjechaa jiran. Miidiyaan kun kaayoon isaa mootummaa Abiy Ahmedii gooludha, nagaa dhowwuudha, tareenyummaattuu jira jedhanii Oromoo maqaa balleessudha. Tareenyummaattuu jira jedhanii Oromoo maqaa balleessudha. Olola miidiyaa yeroo kamiyyuu caalchimsuudha. Oromoo akkaataa biyyisuun keessa arrabsaa jiran waan taayee boggaalee dhiyoo kan dubbatu tokko irraa dubbachuu deemna. Abbaan gadaa Oromoo nam kan himachuu danda'e, haawwan siiqee himachuu danda'an, godina Boorana maqaa balleesse Booranii himachuu danda'e, Gujiin himachuu danda'e, maqaa dhahee dubbatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa, aadaaf beeksisii Oromiyaa, abbootiin qabeenya dhuunfaa dhimmi kun nan ilaalaa jiru. Barataan Oromoo himachuu danda'e. Waan Oromoon seeratti hin fayyadamneef hin beeku. Maqaafillee taatu warra kan sodaachisuufillee seerarra haqatti dhufaa hin dhufu waan biraatidha. Yuutuuberiin Finfinnee keessa ta'anii Feesbuukiin ta'anii Oromoon akkas nam godhe Oromoon akkas godhe Oromoon akkas godhe oduu sobaa odeessan mootummaan karaa dhaabbata isaatiin hin gaafachiisu. Hin gaafachiisu. Oromiyaan hin himattu. Abbootiin qabeenya hin himattu. Kanaaf warri duula yuutuubii itti fufanii duula Feesbuukii itti fufanii duulii kun jabaatee deemaa jechuudha. Duulii karaa artii, duulii karaa miidiyaa, duulii karaa amantiilleen jabaatee itti fufa. Dubbii amantii ortodoksii dubbii siyaasatidha. Cimsanii jabeessanii akka itti fufan bataskaan ortodoksii wajjin akka dhaabbatan naannolee Itoophiyaan qabdu cufaa naannolee 11 keessa naannoo tokko qofattu bataskaan ortodoksii wajjin dhaabbanna akkas and member andit betekristaan and member and patriarkii ibsi baase. Bataskaan ortodoksiitiif ka ibsi baase naannoo Amaaraa qofa. Mootummaa Oromiyaallee balaaleffachuudhanii waa hunda balaaleffachuudha. Ammallee wanni bataskaan keessaa kunin bataskaanii jechuun jaalatan kortoo aangoo ittiin dhufan. Bataskaanii dhiyoo kana bulchiinsa kutaan lallabaa Finfinnee of eeggannoo guyyaa 15 mootummaa Abiy Ahmediitiif kennee jira. Of eeggannoo kennee guyyaa 15 diniini kenneefii jira. Yoo hin taane tarkaanfii seenaa tarkaanfii fudhannaa jira. Tarkaanfii fudhatin dubbanne. Walgahii borii ka Amaaraa kan gubbaa kallattii bataskaana laf kaayanii dhoksaadhan. Laf jalaan hojjetan. Yohaannis Bayyaaloo Faatii hojii warra kana. Maahibara Qiddisaa wajjin hojjetan. Laala. Humni siyaasaa Amaaraa kana dhageeffadha. Humni siyaasaa Amaaraa wasadii yookaan 4. Humni siyaasaa Amaaraa qabatee ittiin deemu jiru. Ilitii Amaaraa kan ittiin deemaa jiru. Tokkin abbootii qabeenya Amaaraati. Abbootii qabeenya Amaaraa. Kalafallee fudhatee ka abiyyifaalleen kadhatan abiyyifaalleen gunatan abbootii qabeenya Amaaraa abbootii qabeenya investoroota Amaaraa
daldaltoota Amaaraa abbootii qabeenya warri qabeenyi qabu. Isaanti mootummaa qabachuu fakkaata. Mootummaa jechuun qabeenya Itoophiyaa keessatti. Mootummaa jechuun lafa gurgurattenna waan hunda qabda. Industiriin hin jiru, warshaan hin jiru, turizimiin hin jiru, teekinooloojiin hin jiru. Itoophiyaa keessatti qabeenya jechuun lafa. Mi'a lafaa ammoo warra akka nafxanyaa gabbaarii warra nam gabbarsiisa bansiisoo gurrachaa bayanii kagaaf maaster pilaanillee fayyadamanii ka ammaan tanallee kun ristii kiyya kun maali ilmaan ristii caal namni beekin jiru. Ilmaan warra nama nafxanyaa gabbaarii caal beekin jiru. Suniif tokkini kana. Kalammaffaa meeshaan warra guddaan tokkini meeshaa warra guddaan tokkini amantiidha. Amantiin olaantummaa yaadu warra barnoota warra kafaffacaastu jaarmaayinsi amantii kan keessatti maayibara qiddisaan warra jedhaman. Warri garii Tigraay faati maayibara irkuusaan jedhan warra qulqulluu miti warra cubbuuti ittiin jedhan. Maayibara qiddisaaniin kunin bataskaana baqeenyi gizaati. Beetakristaan baqeenyi gizaati teeyzaallee jedhee Abuni Maatiyaas ka dubbate maayibara qiddisaanii kanaaf. Maayibara qidisaan warra Amaarattu hundeesse. Maayibara qiddisaan. Isaani ka biyyisan bataskaan sochoos ka kaapitaal harkaa qabu ka jenosaayidii Tigraay deeggaran waan dhiyoo kan Oromiyaa keessatti akka hundaayyuu ka Oromoo irratti duula geggeessan maayibara qiddisaan jechuudha. Bataskaanii amantii irraa qulqullaa'uu qaba jedhe gaafa muudama waggaa 10 gubbaatti Abuni Maatiyaas ka dubbatelleen sababa warra kanaatiif. Warri kana ka Abuni kan jechuun afaan ukkaamsa hidha dubbachuu dhowwan. Warri kana kabalaa guddaa rakkoo guddaa bataskaan keessatti uuman. Walii galaa jirra. Sadaffaa humni Amaaraa guddaan kabira ka isaan ittiin socho'an lola miidiyaa. Miidiyaan kunin bifa miidiyaa siyaasaa, miidiyaa xinxalaa, miidiyaa bashannanaa, miidiyaa barnootaa, miidiyaa amantii cufa dabalata jechuudha. Yuutuubii haa ta'u, Tiktaakii haa ta'u, Feesbuukiin darbu, televezyiinii saatalaayitiin kan darbu, cuftinu tokko ta'ee ajandaa gosa tokko haasa'u. Afaan tokkoon. Miidiyaa kana eenyutu qaba? Miidiyaa kan tokko falmitoota humna Amaaraa ka jennu isaantu qaba. Lammaffaa miidiyaa kan harki guddaan ka deeggaru, miidiyaa ka jajjabeessa harki guddaan tokkeen abbootii qabeenya Amaaraati. Miidiyaan meeshaa olola warraatidha. Abiy Ahmed irratti waraan kan ittiin banan. Sadaffaa miidiyaa kan harka qabu maayibara qiddusaanii. Warra kan sadeen ka miidiyaa kan jajjabeessan. Garee daayaspooraa Amaaraa cuftunu maayibara qiddusaanii wajjin jirti yookaan abbootii qabeenya wajjin jirti. Odeeffannoo maalii keessatti. Kaan ammoo warra Amaaraa kan mootummaa keessa jiru isaan Abiy Ahmedii garagalchuu hin danda'an. Mootummaa aangoo ittiin ka dhufan karaa afur jedhee dubbadha Itoophiyaa keessa. Tokko fonqolchi mootummaa marii amma godhuu hin danda'an. Lammaffaa karaan ittiin dhufan aangoo ittiin dhufan waraana lolanii mo'atanii dhufan. Faannoon yookaan waan fedhan hin jiru karaa sulleen. Sadaffaa humni biyya alaatiin deeggaramanii aangootti dhufan. Humni biyya alaa ka warri deeggaru Isaayyaas ammoo caccaba ilkaan hin qabne. Wama godhuu hin danda'u. Asii achi rakkoo uumuu danda'a. Mootummaa garagalchuu hin danda'u mootummaa Abiy Ahmed. Hin danda'u. Afuraffaa filannoo karaa filannootiin yaadii nafxanyaa yaadii dullachii mo'achuu hin danda'u. Hin dhufan aangootti. Kanaaf wanni isaan danda'an olola oofuu danda'an. Propaganda war. Maqaa balleessuu smear campaign. Sadarkaa biyyatti sadarkaa addunyaatti maqaa balleessuu. Taranyummaa jira, zaranyummaa jira, Oromoon nafsi gadaa'e, Oromoon akkasii, Oromoon maali jedhanii olola oofuu danda'an jechuudha. Olola kanaan deemanii jechuudha. Walgahiin Amaaraa kaborii kan murteessa jechuudha. Nu ammoo maaltu jirraa Oromoon ka jedhu ka Amaaraa irraa haasofne. Nu ammoo maaltu jirraa Oromoon. Amaarii tokkummaatti dhufne jedhanii paartileen falmitoota Amaaraa cuftuu ibsi baasanii Yohaannis Boyyaalootiif muudamni kenname warra biraatiif yaamichi gaggeeffame faannoo gadhiisnaa zammana kaasee manidhaatii bayaa faannoo deebisnee gurmeessine miidiyaa Amaaraa maayibara qiddisaanii fi akkasumallee abbootiin qabeenya Amaaraa gamtaan tokko taanee dhaabbanne aangootti dhufne taranyootaaf zaranyoota ariinaa jechaa jira warri. Biyyi keessaaf biyya alaa gamtaan hojjannee karaa dippiloomaasii karaa mootummaa maqaa balleessuutii fi olola miidiyaa finiinsine duratti deemnaa jechaa jiran. Oromoon ammoo maaltu jira? Oromoon maaltu jira? Qof qabdanii? Oromoon takka gamtaa hin qabu. Biltsiginnaa keessatti warri carroomee aangootti dhufe wal nyaachaa jiran. Inumaayyuu ni araaramanii woboollee wajjin nagaa buusanii
marroo fi mararallee waliin dubbatanii Jawaar Mohammad facufa waliin haasawanii jecha odoo yaadaa jirru bilsiginnum keessattuu mariin hin jirtu warri mataa kadee qaqqabatee dhodhokate cuftu hangaasalleen anilleen gabbayee dubbadha taayyelleen an gabbayee dubbadha iccitii walii baasuuf walirratti duuluuf qophaawaa jiran warrummaan bilsiginnaa keessa jira yeroo ammaan tana sodaattuu jira yeroo ammaan tana diinii Oromoo malachaa jira rakkoottuu jira Oromoo walitti dhufaa jennee nu dubbachaa ka jirru mani Opiidiyoo mani bilsiginnaa inninu nagaa hin qabu mani bilsiginnaa inninu tokkummaa hin qabu mani bilsiginnaa wal dhageettii hin qabu taayyeen faati haqi isaan qabatan hin beeku fedhii aangoo taatu aangoon macheessitu wanni biraa itti jiraatti hin beeknu gabbaanee akkas goonaa gabbaanee waan sun goonaa gabbaanee akkas taanaa jecha yeroo ammaan tana dhaadachaa jiran taayyeen faati. Opiidiyoo keessatti ammoo garee Adaanach Abeebee, garee Shimallis Abdiisaa, garee Abaluu, garee maali hardhallee garee jedhanii waan adda addaa bu'aa fi gandummaa fi gosaan wal dhabaa jiran kunin hafuu qabaa. Borii gosaa fi gandaan walitti deebitanii gaafa Oromii tokkummaan isinittu ka'u. Beekta jechuun wanta akkattu jira. Pastoral democracy keessatti dubbisa jechuun I think M.I. Lewis Professor Said Samattari illee waan kan hin barreessa. Waa'ee siyaasa Somaalii waliin ka'e unhappy mass and political Islam waan jedhu Said Samattari artikilii sun barreessa. Maal jedha Somaaliin aadaa Somaalii tokkottu jira aadaa Arabaa Badwiin irra dhufe. Badwiin jechuun uummata Arabaa ka baadiyyaa jechuudha. Badawoo baadiyyaa jechuudha ka Oromoo ka afaan Somaalilleen baadiyyaa jechuun baadiyyaan jecha afaan Arabaa Afro Kushitiikidha. Baadiyyaa jechuun Badwiinum kan irra dhufe. Warri Arabaa ka Badwiinii kunini Imaaraatii fa'aa Saawudii fa'aa keessatti warra gurguddaadha. Aslii Arabaati. Gaafa diinii hin jirre tokkummaa gaafa diinii hin jirre wal waraanan wal lolan gaafa ammoo diinii itti dhufe waloon tokko ta'anii lolaatan Somaalileen amal gosuunii qabdiidha gaafa diinii nu dhufe diin ofirra dhoowwina tokko taane yookaan jechuun gaafa diinii hin jirre gosi kiyyu gosi bira irrattuu kayaa gosi biraa ammoo balbal bira irrattuu lola balbal irra deemne manaan wal lola man irra gabbuune an abbaa kiyyi lola abbaa kiyyi waliin ta'e abbeeraa kiyyi lola abbeeraan ki maalii kiyyi lola waraaniin dhaabbatu maali jedhe garuu gaafa nu tokko taanu gaafa diinii alagaan Oromiin ugga dhufe tokko taanaa jedhe waan Badwiinii yookaan Araboonni jedhanitu jira wanni sun Somaalilee keessa Oromoolee keessa ta'etti waan hojiirra oolnaaf fakkaata Oromoolee yoo nafxanyaan dhufte yookaan abaluun dhufte alaa jedham tokko taate yeroo baay'ee amal sun hedduu argee jira. Arsiillee keessatti, Wallaggaallee keessatti, Shawaallee keessatti abaluun dhufe akkasiin dhufe jedhan tokko taanee kana malee yeroo kaan tokkummaa dantarraa hin qabnu. Gaafa wanni tokko ala dhufte jedhan tokko taan malee gaaf kan walitti deebina. Abaluun gos kana, abaluun gos akkasii, abaluun gandi kana, abaluun maalii kana. I think kun jechuun sistemiin siyaasaan biyyi suni akka Oromoo irratti hojjetalleetu jira. Lammaffaa jechuun wanni Oromoo akka malee decentralized ta'ee jira. Waan M.I. Lewis kitaaba Somaalii isa san keessattu pastoral democracy jedhutu jira. Warri democracy baadiyyaa kan keessa wanni cuftu decentralized waan ta'e horsiisa bulaan kunini Oromoon durii horsiisa bulaa ture amma qonna barate sirna mootii barate malee wal jalatti buluun barbaadanii namni cuftu democracy waan barbaadu yeroo hunda walirra finciluun tokkotu jira jedha barreessa. Waan sun jechuun akka ta'etti Oromoo keessatti mul'atanaaf fakkaata. Wannan jechuun barbaade kana Opiidiyoo keessatti wal nyaatinsattu jira dorgommiin taanettu jira garuu sila yeroo akka rakkoo kanattu akka Badwiin akka Somaalota sun walitti dhufan Black Hawk Down gaaf Somaaliin jechuun Ameerikaan seen tokko taate dhaabbatti gaaf Itoophiyaan seen tokko taate dhaabbatti achiin duuba walitti deebiti Somaaliin nu Oromoon jechuun sila yeroon ammaan tana oda tokkummaallee qabaachuu hin dandeenye taate wanni hin qabaanne filan hin jirtu garuu tokko taanee dhaabbachuu dandeenya yeroo ammaan tana haali naannoo kenna sila akkas nu godhuu qabaa ture tokkummaan dhaabbachaa hin jiru. Wal bira dhaabbachaa hin jiru. Wal gargaaraa hin jiru. Kun guddoo nama gaddisiisa. Waan kan Oromoon beekee waan kan Oromoon faala dhahuu qaba. Oromoon beekee waan kan irratti hojjechuu qaba. Oromoon beekee waan kan irratti hojjechuu qaba. An taayyeen faatii gabbaanee iccite akkasii baasna hangaasan na eega intaresti waan tokko irraa hin qabanin. Yeroon ammaan tana yeroo ati iccitii baastu taayyee yookaan hangaasa
yeroo ati Shimallis dhaqat darbitu miti. Wala Hangaasa, Abiy Ahmedi, Taayyee, Shimallis Abdiisaa, Jawaar Mohammad, Mararaa Guddinaa, Baqqalaa Garbaa, Jaalmarroo, Lammaa Magarsaa cufa isaanii amaarii akka tokkotti ilaala. Anallee dabalate. Wanni amaarii lolaa fi jiru angoo fi lolaa jira. Bakka keetillee, bakka Taayyellee, bakka Hangaasallee, bakka Abiyyillee bakka hunda barbaadan. Abiyyi dhiibee na qabata. Iccitii waan baaseef na jalata. Dr. Hangaasa jedhanii yoo barreessan jechuun Dr. Hangaasa jalata ololaaf barbaadan malee. Taayyee beek. Doonii kan Oromoon cuftii keessa jirti. Yoo didimtu waliin didimti namni tokko irraaf hin jiru. Doonii akka Taayitaanikii ta'uu deemu. I don't know Taayitaanikii haftoomatu iyyuu hin qabdan. Waliin keessa jirtanii waliin lixuu deeman. Man keessa walitti fida rakkoo qabdan keessoo keessa mari'adhaa waliin haasawa malee. Na eega hagobsin obsine amma kun dhoosu deemna. Wanni ati dhoosti hin jirtu. Ufum dhoostaa malee. Oromoo miitaa malee watak. Kanaan dura Kamaal Galchuu wanni dubbataa garraan tana meeshaa olola ta'ee amaaritti fayyadamaa jiran. Kamaal Galchuu akkas jedhe, Kamaal Galchuu akkas jedhe. Garuu Kamaal Galchuu inni nu maali? Gadaa Araaj maqaan isaa. Kamaal Galchuu waan hin taane amma kun kabu'aa fedhee afaan qabatee cuqqaalame gaafa sanii haga lafa horii sun duriin buusin gabbaayii waan hin taane odeessaa ture. Oduun inni odeesse sani ka dubbii gargari baase Amaareenyaan dhufee warri sun ifaase hagarraan tana Itiyoo 360 guyyaa guyyaan viidiyoo taphachiiste. Kamaal Galchuu Oromoo buusee jira. Batakki hin buusin haasan isaa. Garuu meebii akkas waan dubbatee fi icciti bira beekadhanii isaaf waa buusee jira. Duraanuu juulla waliin ta'anii kadhatanii lafa kennanii fi callisee ammaan duub siyaasaa keessa bayadanii namni sabdate cufa paartiidhaaf cufa diiga deeme Kamaal. Agammaan tana warra gariitiin ni gootarsiiti. Yookaan goota baluuti, goota akkasiiti jedhamee yaadama. Kamaal watak faayidaa hin buusne. Wanni Hangaasan dubbate hedduun faayidaa watakkaa hin buusne warra san birattu. Maybe nu biratti waan garii aduu afaan Oromoon dubbatame hin hiikatanii yeroo ololaaf itti gargaaraman malee Hangaasan jalatan. An kanaaf onnaan jedhu mariin baay'ee barbaachisaa, wal dhaga'uun baay'ee barbaachisaa, waliin deemuun baay'ee barbaachisaa. Yeroo kanattu yoo warri Yohaannis Booyyaaloo wajjin mari'ate muudama Yohaannis Booyyaalootii kennan silaan akka iyyatti Abiy Ahmedi Oromoo kallattii kamiin geggeessina jedhee Shimallis Abdiisaa fa'aatii marroo fi marara wajjin taa'ee mari'achuu qaban. Araarii marroo waliin jedhamelleen eessan akka inni bahin beeknu hagammaan tana ooma dhagaan jiru. Marrooleen callisee ibsa baasaan jedhe ooda tarbii rooman dhageen. Gaaf tokko dubbadheeni warri OLF-ileen communication line establish godhaa jirra. Sarara quunnamtii uumaa jirra jedhanii sanii alatti gara isaan deeman hin beeku. Araarii warra garam dhaqee jira. Gara inni dhaqaa jiru namni beeku tokko illee hin jiru. Marroo raasaa jiru miti, marroo bosona jiru miti. Mararaa Finfinnee jirullee waliin dubbachaa hin jiran. Mararaa Finfinnee jiru. Mararaa Finfinnee jiru ittiin dubbachaa hin jiran. Mararaa Finfinnee jiru ittiin dubbadda. Mararaa Finfinnee jira. Ittiin haasawaa. Mararaa Finfinnee jira. Mararaa Finfinnee jira ittiin haasawaa rakkoo jirtu kan fura. Please. Wal haasawaa. Waan egeree Oromoo irrattu. Anam jechuun namni garii aduu silana taate aroonno fedhii qabaatutti hin beeku yoo jiraate. Lubbuun hin jira garuu akka siyaasa waan jiru hin sa'u. Lammaa Magarsaa nam jedhamu tokkollee namni gari waliin haasawachaa jiran. An garuu Lammaa Magarsaa akka nama jira siyaasa tokkotti hin beeku. Akki garuu nama tokkotti as symbolic maybe waliin haasawuun faayidaa qabaachuu ni mala. Jawaar fa cufa wajjin haasawuu qaba mootummaan kun. Warra kan cufa waliin haasa'e. Yoo Jawaar wajjin haasa'ee mootummaan Jawaar fa waliin walitti dhufe yaadan. Angoo qodachuu miti. Orgera bara angoo. Mararaa faa marroo faa waliin walaasa'e. Warri kun dhadhaa ibiddi buuta hin jiraatan. Kijib isaaniitti. Kaan ammoo sabaaf sablammii wajjin mootummaan kun gamtaa uumuu qaba. Gamtaa uumuu qaba. Walitti bu'iinsi am Sidaamaa fi Oromoo jidduu jiru guddoo nama gaddisiisa. Guddoo nama gaddisiisa. Naannoo kalee hundeessine kalee gargaarree dhaabni waliin rakkoo furachuu dadhabne obboleeyyan Kuush Oromoo fi Sidaaman wal fixaa jirtu guddoo nama gaddisiisa. Guddoo gaafin fedhataatu. Lafti Sidaamaa lafa Oromooti, lafti Oromoo lafa Sidaamaati. Waliin jiraachuu danda'an rakkoo bulchiinsaa furatanii Sidaamaa keessatti uummatni suniif afaanii Oromoo barnoota ta'ee kenname.
Oromiyaa keessattuu laf daangattuu yoo jiraate Sidaamaan afaan Oromootiin barate. Bulchiinsa aanaa yookaan ganda naannoo suni godinaa keessatti akka hirmaatu godhame. Naannoo Sidaamaa keessallee Oromoon akka hirmaatu godhame rakkoon furachuu dandeetti. Oromoon Sidaamaa keessa jirtu afaan Oromootiin akka baratan afaan Oromoo, afaan Federaalii, afaan Oromoo, afaan hojii naannolee goonaa jedhamee dubbatamaa ture. Kanaan dura afaan Oromoo, afaan hojii mootummaa naannoo Sidaamaa goonaa jedhamee jira. Eessa akka inni dhaqqabe hin beeku. Rakkoo sana furachuu qabde sabaaf sablammiin. Rakkoo daangaa ka Somaalii waliin jiru, ka Maalii waliin jiru illee furachuu qabna garuu ammaan tanaa miti. Ani ammaan tanattu magaalaa Dirdaawaa deebisa, magaalaa Mooyalee deebisa, maali daangaa akkas deebisan kun Oromoo fi sabaaf sablammii walitti buusiin bulaa kun rakkoo jarjarsuu guddaa fiduu miti. Muddamsisa miti rakkoo muddamsa birattu jira. An kanaaf dhimmi daangaa ka Oromoo jidduu jirullee ammaan tana lafti Oromoo jidduu jiru bulchiinsa kun cufti mata dura guddaa ta'uu hin qabu silaammatti murtaa'uu hin qabu. Murtaa'uu hin qabu. Amma nageelleen ka Gujii nageelleen ka Booranaa falmii kana miti. Ani lafti Sidaamaa ka Oromooti ka Oromoo ka Sidaama jedhee amana. Amma dura yoo dubbadhu dhageettanii jirtanii. Waldhaba Oromoo fi Sidaamaa waliin jidduu dhalatu waliin wal qabatee yoo dubbadhu. Har'a jechuun lafa hin taane godhanii waan hin taane murtee akka hin taane ta'u murteessanii daangaa irratti lafirratti Oromoo fi Arsii wal dhabde Oromoo fi Maalii wal dhaba Oromoo fi Booranaa fi Gujii wal dhaba Gujii fi Maalii wal dhaba. Wanni akkasii kun ammatti hin barbaachisu lafti Oromoo hunda wannidha. Mootummaan kun nagaa of dhowwuu hin qabu, mootummaan kun of gooluu hin qabu. Uummanni keenya illee jechuun rakkoo hin jirtu gurguddoodha. Odoo xiqqoo tasgabbaahee uummanni keenya wal mari'ate akka malee gaarii naaf fakkaata. Amma gara Gujii kanaan hiriirii mormii jedhamu kulleen nagaa kennee nagaan geggeeffamu mootummaaleen haala hayyamee warrillee jechuun karaa humna ta'uu danda'e nagaan geggeessan gara biraatiin abbootiin gadaa Gujiitii fi Booranaa wal mari'atte gaarii. Abbootiin gadaa Arsiitii fi Booranaa wal mari'atanii gaarii. Maal jennaan uummata walitti fiduu qaban rakkoon Booranii hin murteessine Gujiin hin murteessine mootummaatti hin murteesse. Abbootiin gadaallee waan ta'an jechuun ibsinta ta'an kennuun hin barbaachisu. Waan ta'an dubbatanii sooshaal miidiyaa gubbaan namni waan gaggarii barreessu hin taatu. Dansaa miti. Warri mootummaa keessa jirtan ka Booranaalleen, ka Arsiilleen, ka Gujiillee waan hin taane hin barreessina. Mootummaa Oromiyaa keessa namni jiru Oromoo hunda bakka bu'ee hojjeta. Booraan qof bakka hin bu'u yookaan Gujii qof bakka hin bu'u yookaan Arsii qof bakka hin bu'u. Namni mootummaa gorsa pirezidaantii ta'ee hojjeta. Pirezidaantii Oromiyaa maali ta'e nama araara ta'uu qaba. Niwutiraali ta'uu qaba malee aktivistii Booraan taate waan Gujii aarsa. Ka Gujii ammoo beeka namni jedhamtu akka Gujii ta'e waan Booraan aarsa dubbachuu hin qabu. Hin qaba jechuun ammaan tanatti Oromoo waan cufa caala ka barbaadu stability tasgabbii nageenya walitti dhufanii wal haasa'u. Gaappii jiru dhiphisu. San aangoorra nu kaasuu fi jedhee Shimallis Abdiisaa dhiyoo waan dubbatu dhageettanii jirtan. Abbootii qabeenya walitti qabee aanlee miidiyaa kan gubbaatti dhiyeessee jira. Aangoo nu harka fuudhuuf nu gargaara. Abbootiin qabeenyaa qabeenya qabdis hin gargaaruu dandeetti. Garuu rakkoo siyaasati. Maraaraan nu gargaaraan jettuuni. Marroon nu gargaaraan jettuuni. Abbootiin qabeenyalleen akkas yes karaa kaapitaalitiin karaa investimentiitiin karaa misoomatiin isin gargaaruu dandeenya. Ammoo karaan siyaasaa rakkoo siyaasati isin wal gargaara malee nu gargaaruu hin dandeenyu. Leverage qabdan. Nu wanni dandeenyu investimentii godhuudhaan guddina gabbina badhaadhina fiduudhaan wanni nu godhuu dandeenya hojii uumuudhaan carraa hojii uumuun wanni nu godhuu dandeenya qonnaa hammayyeessuu investimentii karaa qonnaa seenee gabbisa horii irratti hojjechuu dandeenya gaafa rakkoo gargaarsa dhiyeessuudhaan export import irratti hojjechuu dandeenya gamtaa uumnee waan garuu hundeen rakkoo kana rakkoo siyaasatti nu caalballoodha. Rakkoo namni isin bira deemte isiniif uummata wajjin nagaa buusa falmitoota wajjin araarama jedhanii akkasitti dhiyeessuu qaban. An kanirra bal'inaan yeroo bira deemee dubbadha. Kaarraa waan nu hordoftanii fi nu dhageettaniif hedduu isin galateeffadha. Wanni an jechuu barbaadu sagantaa keenya kana qoqqooda faffacaasaa waliin gaya nu bira dhaabbadha isin jechuu barbaada. Kaan jechuun nama nu hordofaa jiruu fi nu daawwachaa jiruuf ispoonsarooti hardhaa jechuun isinitti himee jira. Kan jalqaba gulantaan tokkoffaan ispoonsariin kenna International Oromo Healthcare Professional Association tallaalii COVIDiin ammallee waan hin bannee fi barbaachisaa fudhadhaa jira. Warri hin fudhatinii fi warri fudhatan ammoo buusterii humneessituu fudhadhaa jira. Kaan ammoo jechuun ispoonsariin kenna gulanta tokkoffaa tiimuu appsii kana feesbuukii gubbaattu jira. Tiimuu appsii kan daawunlood godhachuun badhaasa adda addaa argadha. Tiimuun Amazoonii haarawa. Biyya Chaayinaa jira Ameerikaa keessatti yeroo ammaan kana appsii daawunlood ta'uudhaan
Gulantaa tokkoffaa TikTokii, Facebookii caalee kan jiru appsii akka malee beekamaa, appsii akka malee appilikeeshinii akka malee guddaati. Haaraa waan ta'eef nama Ameerikaa keessattuu waan kan daawunlood godhu badhaasa miiliyoonii 10 qopheessee jira. Meeshaalee adda addaa akka namni bilisaan fudhatu. Kanaaf meeshaalee miiliyoonii 10 keessa waan isinillee carraa keessanii yaala fudhadhaa argadda isin jenna. Akka malee rakkisa Amaazonii wal birattu eegi ilaalamu gabaan isaa. Suni jechuu barbaada tiimuun haala gos kanatti waan akkanatti jira jechuudha. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffanna sagantaa keenya qoqqooduun faffacaasu waan nu gargaartaniif illee galata guddaa qabdanii kaardhaan tana hagasuma guyyaa dansaa halkan dansaa fulaa jirtan cufatti isinii herrege nagatti.